raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Oduu sa'aatii kanaa isin dhageessisa. Ajjechaan jumlaa mootummaan Bilxiginnaa giddu galeessa Oromiyaa irratti raawwachaa jiru waraana bilisummaa Oromoo da'eeffatee uummata Oromoo balleessuudha jedhame. Gumbii Bordoddeetti humnoonni Affaar daangaa Oromiyaa ce'uun uummata nagaa irratti dhukaasa banan kanneenii fi kanneen biroo isin biraan gahaa amma xumuraatti nooliin tura. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa keessatti taasisaa jiru yeroo kamuu caalaa jabaachaa dhufuu hordofee mootummaan Bilxiginnaa sodaa guddaa keessa galee hidhattoota naannoo biraa fi loltoota biyya alaa qindeessuun gara giddu gala Oromiyaa keessatti bobbaasee uummata Oromoo ficcisiisaa kan jiru yoo ta'u, godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaa jumlaa wal fakkaataa gaggeessaa jiraachuu isaatiin akeekni isaa uummata Oromoo fixuudhaan waraana bilisummaa Oromoo akka balleessutti akka ilaalamu qeerroon yaadasaa raadiyoonii Dirree Shaggariif kenne tokko addeesse. Qeerroon yaadasaa raadiyoonii Dirree Shaggariif kenne kun akka jedhutti haleellaan qilleensarraa fi lafoo mootummaan Bilxiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gandabar keessatti taasisee fi ajjechaan jumlaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Warra Jaarsoo keessatti gaggeessaa jiru uummata Oromoo jumlaan fixuun waraana bilisummaa Oromoo akka barbadeessutti fudhatama jedheera. Warra Jaarsootti uummata nagaa siidharra jiran jumlaadhaaf fite jechuudha. Osoo goomaa gargar hin baasin daa'ima isaallee dabalatee simbirroon hin baqattee yoo manni irraa balleessan mana irraa gubee qabeenya saamee osoo mana murtiitti geessu maarree osoo hin taane adabbiin lubbuu baasu adabbii xiqqaatti fudhatamaa jira jechuudha. Gindabara irratti xiyyaara fayyadamee walumaa gala amma ammaatti namni iddoo sanii tasgabbii dhabee gadi guureetuma nama jumlaatti fidaa ture. Amma immoo dabareen gahee kaaba Shaggar kanatti haaluma kanaan uummata kana fitaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo jumlaadhaan fixee siyaasa amansiisuu waan dadhabeef amala doofummaa waraanaan irra gadi taa'uudhaaf jecha saba Oromoo balleessuudha malee waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf qofa wanni yaaddamee miti. Akkuma kana dura qabsaan tokko Boree Lammii jedhee Oromoo waraanuun waraana bilisummaa Oromoo waraanuudha waan jedhame walumaa gala Oromoo balleessuudhaaf akeekame. Dhaadannoo qondaalli Bilxiginnaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti qurxummii balleessuuf galaana gogsuutu barbaachisa jedhe sana galma ga'uuf maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata Oromoo duguugaa jira kan jedhu qeerroon kun kanaafis humna waraana guddaa uummata Oromoo nagaa irratti bobbaasuun fixaa jiraachuu ibseera. Qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuun qaba jedhee hangaan tiipi tokko kasbate isa hojiitti hiikuudhaan uummata Oromoo guutumaan guututti dhabamsiisuudhaaf gola kanatti kan xiyyeeffatee jechuudha. Wanti ragaan baasu maali? Amantii osoo adda hin baasin, umrii osoo adda hin baasin, daa'ima harmaatti qabee hanga ga'insa maanguddootitti lubbuudhaan jumlaa fixaa jira jechuudha. Sababni mootummaan Bilxiginnaa giddu galeessa Oromiyaa irratti humna waraanaa guddaa bobbaasee xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jiruuf bakki kun wiirtuu siyaasaa fi diinagdee impaayera Itoophiyaa waan ta'eef kan jedhu qeerroon kun sochiin waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kanatti taasisaa jiru jabaachaa dhufuu isaatiin yaaddoo keessa seenuusaa kan agarsiisu akka ta'es dubbateera. Shaggar Lixaatii fi Shaggar Kaabaa kanarratti irraa jalaan lola cimaa labsaa jira jechuudha. Giddu galeessi kun iddoo siyaasas ta'ee iddoo diinagdees ta'ee walumaa gala iddoo barbaaddamtu akkuma guutuu impaayera kanaatiif jechuudha. Gola Oromiyaa qofa osoo hin taane kanaaf iddoo kanatti qabsoon waraana bilisummaa Oromoo iddoo haala cimaa fi sochii guddaa uummata wal qabatee uummata hammatee uummata hirmaachisee itti siiqaa fi mootummaa kana hudhee waan qabeef haalonni tokko tokko irratti hirmannaa gochaa jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo ajjechaa jumlaa giddu galeessa Oromiyaa keessatti garmalee hammaachaa dhufe kana balaaleffachuu akka qabu kan dhaamu qeerroon kun rogeeyyiin siyaasaa, aktiivistoonnii fi uummanni Oromoo gola addunyaa hunda keessa jiran sagalee tokkoon jabeessanii mormuu akka qaban gaafateera.
hoolaa yartuun mata qalanii nyaatanitti irra dhaabbattee alala guurtii jedhama yookiin alala jedhama. Walirratti ilaallu Oromoon Oromoodha. Oromoo ta'ee dhalatee Oromoo ta'ee du'aa jira waan ta'eef waraana kam keessa haa jiraatu Oromoo ta'uu fi dhiiga Oromummaa qabaannan godina illee haa ta'u gola Oromiyaa keessatti ajjeesaa jiru kana hunda gadi ba'anii falmachuu irra jiraataa jechuudha. Paartiin kan jiraatu Oromoo yoo jiraate sabni kun yoo jiraate sabaan alatti hoomtuu hin jiru, badhaadhinni hin jiru, paartiin hin jiru, nageenyi hin jiru, hawaasummaan hin jiru. Kanaaf gadi ba'anii ajjeesaa kana balaaleffachuu irra jiraata. Liban Jaarsotu qindeesse. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti humnoonni Affaar meeshaa gurguddaa hidhatan daangaa Oromiyaa seenanii uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu namaa galaafachuun ibsame. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggariif akka himetti humnoonni guyyaa 3 dura aanaa Gumbii Bordoddee ganda Gumbii jedhamutti daangaa ce'anii dhukaasa banuun lubbuu nama tokko galaafataniiru. Dabalataanis Oromoota Ituu irraa gaala wayita uffachaa jiran ijaan arguusaa hime hawaasichi qabeenyuma isaatiif roorrifamaa jira malee badii raawwatee hin qabu jedha. Godina Harargee lixaatti aanaa Gumbii Bordoddee ganda Gumbii jedhamu iddoo lolaa immoo Harardiin jedhanii Raambuudee fi akkana iddoo itti lolaa abbaan tana itti jiru fayyaa dheengadda lolli horii Oromoo Ituu saamuudhaaf waraanni shiftaa Affaarii fi mootummaan naannoo Affaar dhufanii horii isaanii saamuudhaaf ugaa jiran dhoowwanii isaanis akkasitti uummanni Affaaris oowwiti tume guyyaa lammataa immoo deebi'anii waraana isaanii jimeessanii dhufanii Oromoo Ituurraa nama tokko ajjeesanii karaan tanas gaala tokko fuudhanii shiftaan mootummaa Affaar jechuudha. Ammaan tanaa'u wal afaan hin tattaa'u jiranii jechuudha. Uummanni kun jechuun lafa isaaniirra jiraatan malee lafa namarraa hin tajaajilataa jiranii amma duras manneen meeqa gubanii namoota hedduu fixaa turanii akkasumatti namni guyyaa guyyaadhaan dhumaa dura jiraachuudhaan malee. Lafti Gadaamaa Ituu jedhamu kan yeroo ammaa uummanni Affaar irra jiraachaa jiru mataan isaa kan Oromoota Ituu ta'uu kan dubbatu namni kun akeekni lola kanaa ammas babal'ifannaa lafaaf akka ta'e ibsa. Dhimma saamisa lafaati malee dhimma biraa tokko hin qabu. Ammas isaan kan jiraachaa jiranii lafuma Oromoo gubbaa jiraachaa jiran manni Affaar kun isfaaltiirraa waan tana kiiloomeetira 300 kan caalu aga duraanuu lafti Gadaamaa Ituu fi asiin lafti tun jechuudha lafuma Oromooti. Ammas deebi'anii uummata Oromoodha asiin Gumbii kana qubatanii duraan jira mana isaanii irraa gubanii naannaa sanirraa nama meeqa fixanii yeroo takka nama 2 kana bakka ajjeesanii namoota hedduu yeroo fixaa jiranii horii isaanii saamaa jiranii dhiibbaa lafarraa buqqaasuudha malee kun waan dhimma biraati miti. Mootummaan Affaar hidhatee hidhannoo guutuu qaba. Godina guututu irra bobba'ee ganda tokkicha kana Oromoo Ituu irratti lola yeroo hedduu gaggeessaa jira jechuudha. Oromoonni Ituu sababa babal'ifannaa daangaa karaa seeraan alaatiin humnoonni kun gochaa turaniin hedduu miidhamaa akka ture kan himu maddi keenya kun mootummaan naannoo Oromiyaa akka mootummaatti rakkinichi akka furamuuf sochiin hanga har'aatti godhe tokkollee akka hin jirre dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaadha yeroo amma dura namni keenya dhumaa ture shi dhufeetuma laalee deemalee furmaanni inni kaa'ee uummata kanarraa daangeessi takka hin jiru. Yeroo hundi uummanni kun bara baraan harcaatuma jiraachuu dhiyoota 2-3 ol gidduutti namni du'aa jiraachuu. Yeroo kanatti uummanni Oromoo Ituu gandicha keessa jiraatan uummata Affaariin walitti bu'uuf akka fedhii hin qabne hime haa ta'u malee humnoonni Affaar meeshaa gurguddaan akkasumas humna guddaan qindaa'anii Oromoota Ituu irratti lola banuu hima. Itti dabaluunis uummanni keenya hanga danda'e lola humnoonni Affaar irratti banan kana ofirraa faccisaa jira malee uummata Affaariin lolaa hin jiru jedha. Uummanni Oromoo Ituudha meeshaan isaan qaban hedduun qaba meeshaadha isaan immoo meeshaa guddaa kana qaba amma haleellee meeshaa qadaanii meeshaa guddaa kanaan haalaalarraa uummata keenya itti roobsaa jira waraana guutuu isaantu buqqee lolaa jira uummanni keenya waanuma qabuun ifumarraa roobuma jira malee uummanni keenya dubbii barbaade lolatti hin jiru uummanni keenya ifumarraa hayyisu jira uummanni Affaar mootummaa isaaniitu akka godinatti akka aadaatti hirmaataniiti kanaan isaan uummata kan dhahaa jiran. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo toora sana hin jirretti humnoonni Affaar abaa'oo shaneetu nu waraanaa jira jedhanii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan qabanii uummata keenya fixaa jiru jedheeras. Mootummaan naannoo Oromiyaas yeroo nuti ofirraa rukunnu shaneedha jedhee nu miidhee yeroo nuti miidhamnu immoo ni callisaa jedha. Maqaa shaneetiin yoo namni achi keessatti shaneetu asiin jira jeniiti uummanni Affaar jechuun mootummaan Affaar mootummaa Oromiyaatti himaa mootummaan Oromiyaadha uummanni keenya uummata achi keessatti irra kana maqaa kana fa'aadhaan dhufanii taa'anii fa'aa naannoo kana wanni jedhanii sodaan isaan qaban jechuudha yoo inni takka asiin qaati shaneetu asiin dhufee maara asiin dhufee ilaalcha karaa kana iftiisaa qaban uummanni jechuudha namni keenya yoo ofirraa ajjeesitu waan itti gaafatamanii hidhamu namni keenya waraana bilisummaadha naannaa kana hin jiranii kaasii lolu jiru hawaasumaatu uummata Affaar dhoowwuudhaaf lolu jira malee uummanni bilisummaa uummata Oromoodha bakka kana hin jiru ammaan
ta'u. Dhumarrattis uummanni Oromoo sagalee nuuf ta'uu maddiitti karaa hundaan nuuf birmate akkasumas qaamni mootummaadhaa ofiin jedhus rakkoon kun akka bu'uurarraa furamuuf akka hojjetu dhaameera. Uummanni Oromoo bal'aan jiru irratti hirmaatee gargaaree hawaasa kana sagalee ta'ee fi waan qabu bira dhaabbatee uummanni hojjetu kun ijaaramee ifirraa uummata kan dhoowwuu danda'u qaba. Mootummaanis hawaasa kana bira dhaabbachuu qaba. Bulchaa akka isaatii mootummaa akka isaatii kan uummata kana dhiyoo jiru uummata kana bira dhaabbatee daangaa Oromiyaadhaa kan isin cabaa jiru kana kabachiisuu qabaadha. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee 6 keessatti sodaan nageenyaa hammaachaa dhufuun uummanni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee baqachaa jiraachuun himame. Sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromooti raayyaan ittisa biyyaa poolisiin humna addaa Amaaraa fi faannoon Oromiyaatti uummata ajjeesaa fi mana irratti gubaa kan jiran yoo ta'u dhiyeenya kana ammoo godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessatti ajjecha jumlaan uummata nagaa irratti raawwachaa jiraniin uummanni qe'ee fi qabeenya isaa gadhiisee baqachaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Waraanni mootummaa naatoo malee uummata ajjeesaa fi mana uummata nagaa ibiddaan barbadeessaa jira kan jedhu maddi keenya kun qondaalli bilxiginnaa obbo Addisuu Araggaa konfiraansii nageenyaa jechuun mariin tibba darbe godina Shawaa Kaabaatti mariisise irratti duula duguggaa sanyii hawaasa Salaalee irratti labseera jedheera. Sirna jiinoosaayidii yookiin duguggaa sanyii Oromoo irratti labsametu akkuma guutuu Oromiyaatti humna jabaa fi iddoowwan sirna mootummaa bilchiginnaa falmachuu danda'an jedhee yaaduu fi mootummaan harka kiyyaa bahaniiru caasaaleen koo diigamaniiru jedhu irratti bobbaasee uummata nagaa ajjeesuudhaani dararri uummata irratti akka uumamu kan taasisedha. Lammaffaa immoo injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo akka Oromiyaatti keessattuu godina Shawaa Kaabaa Salaalee keessatti injifannoo dachaadhaan ajajoota waraanaa amma koomaandootti harkaa fixee konkolaatota booji'ee meeshaa waraanaa booji'ee loltuusaa booji'ee haaraa godhe kan haaloo ba'uuf kan taasisaa jiru ta'udha. Obbo Addisuu Araggaatis konfiraansiidhaaf gara godina Shawaa Kaabaa Salaalee fiichatti dhufanii dargaggoota basaastummaaf leenjifachaa turan kan mariisisaa turanii fi akkamiin duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti haa raawwannuu fi ajaja namoota kamiiyyuu namoota siivilii namoota nagaa qotee bulaa barataa barsiisaa osoo natiin ajjeesaa fixaa kan jedhu ajaja duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti kan ajajee dabarse. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti daa'imman, dubartoota, manguddootaa fi namoonni nagaa garmalee ajjeefamaa jiraachuu fi qabeenyi isaanii ibiddaan barbadaa'aa jira kan jedhu maddi keenya kun aanaalee akka warra Jaarsoo, Yaayyaa Gullallee, Hidhaabuu Abootee fi Dagam keessatti manneen qonnaan bultootaa hedduu gubachaa jira jedheera. Salaalee keessatti uummanni nagaa, siiviilonni, qotee bulaan, dubartoonni, manguddoonni, daa'imman, jaarsoliin, beellanni osoo nafiin ajjeefamaa fi dhumaa dararamaa qabeenya isaanirraa buqqaa qe'een isaanii gubachaa kan jiru ta'uu isaatii aanaalee Yaayyaa Gullallee naannoo ganda Goda Jabaa jedhamutti manneen qotee bulaa hedduun guyyaa dheengaddaaf kalee kan barbadaa'ee fi kan waraana mootummaatiin gubate ta'uu isaatii aanaalee Dagam ganda Qundee Agamsoo keessatti Yaayyaa Haroo keessatti Leemman Sillaasee iddoo jedhamutti waraanni mootummaa uummata dararee kaan hidhee kaan reebee qabeenya isaa halkanii guyyaa gubaa fi saamaa kan jiru ta'uu isaatii kana qofa odoo hin taane aanaalee Daboobotti keessatti namoota nagaa hidhuu fi ajjeesuun akkasuma qabeenya isaanii saamuun waraana mootummaatiin haala hamaa fi jabaa ta'e gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaatii aanaa Darraallee dabalatee namoota nagaa hidhuu fi dararuun kan jiru ta'uu isaatii fi aanaa Daboobotti keessattuu uummanni nagaa hedduun haadholiin maanguddoonni daa'imman hidhamanii lafti hidhamu dhabamee waajjira poolisii lafti guutee oddoo keessatti mooraa keessatti akka walitti wadaroodha hidhamee namni kan jiru ta'uu isaatii. Haaloo waraanni mootummaa uummata nagaa irratti bahaa jiru jalaa lubbuusaa olfachuuf uummanni qe'ee isaa gadhiisee baqachaa jiraachuu maddi kun hime uummanni nagaa baddaa yookaan naannoo magaalaa jiraatanii hidhaa baqatanii bosonatti galaa jiraachuu fi waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru jedheera. Kaanfi waraanni bilisummaa Oromoo torbeen tokko dura ajajoota koomaandoo Riippaabilikaanii fi raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen injifannoo gurguddaa ona Salaalee keessatti aanaalee Dagam, Kuyyuu, warra Jaarsoo, Hidhaboo Abootee, Darraa akkasuma Aadaa Bargaa fi Dabaritti galmeesse haaloo ba'uuf jecha uummata nagaa dararaa kan jiru ta'uu isaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo uummanni nagaa fi uummanni siviiliin akka hin dararamneef waraana gidduu kanatti uummata nagaa gidduutti waan gaggeessuu hin barbaanneef waraana kana tarkaanfiidhaan booda yoo bahu uummata nagaa baddaa jiran bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru uummata nagaa ajjeesaa fi dararaa kan jiranidha. Hagammatti injifannoo baay'een waraana bilisummaa Oromoo yookiin ijoollee uummataatiin galma hoyyuu uummanni nagaa baddaa jiran naannawa magaalaa jiran baadiyyaa keessa jiran guurramanii karaarra osoo deeman hidhamaa fi ajjeefama dararamaa kan jiran ta'uu isaatii fi haalli Shawaa Kaabaa Salaalee keessatti ta'aa jiru haalaan kan nama yaaddessuu fi uummanni Salaalee qe'ee qabeenya fi gadhiisee goodatti bosonatti lagatti mogoritti jammeetti galaa kan jiruu fi namoonni baay'eenis mana teenyee hin duunu jechuudhaan uummanni hundisaa gara waraana bilisummaa Oromootti kan makamaa jiru ta'uu isaati.
mootummaan bilxiginnaa godina Shawaa Kaabaatti hidhattoota Amaaraa jibbinsa guddaa uummata Oromoo irraa qaban hirmaachisee duguggaa sanyii raawwachiisaa jiraachuu isaatiin uummanni Oromoo garaagarummaa tokko malee waraana hawaasa Salaalee irratti gaggeeffamaa jiru kana tokkummaan balaaleffachuu qaba jedheera. Salaalee keessatti waraanni uummata irratti baname waraana sirna bittaa halagaa waraana addunyaa kan hammate naannoo akkasuma loltoota raayyaa biyya keessatti humna addaa naannoo Amaaraa kan dabalatee nurratti duulamaa jiruu fi uummata irratti duulamaa jiruudha waan ta'eef bara 1872 yeroo jalqabaaf sirni bittaa halagaa yookiin naaftanya Salaalee ilmaan tuulamaa irratti kan gaggeeffamaa irratti duulamaa turedha waan ta'eef ammas jabeenyaa fi cimina uummata Salaalee cabsuudhaaf yoo Salaalee cabsine giddu galeessa akka barbaannetti bulchuu dandeenya tuulama cabsina jedhanii waan karoorfatanii uummanni keenya baakifallixa toon jedhiin amantaa osoo hin qoodiin bakka jiru tokko ta'ee sirna kana falmatee ofirraa buusuu qaba. Miidiyaan kunis sagalee uummata Oromoo taatanii dararrii fi rakkoo uummata Oromoo irra ga'u isinirra gahaatii hagammaatti sagalee saba keenya sagalee uummata Oromoo fi sagalee uummata cunqurfamtoota saab-sablammoota biyya kanaa taatanii dhaabbachuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Liban Jaarsuutu gabaase. Aanaa Ilfataatti waraanni mootummaa qabeenya uummataa irra deddeebiin saamaa jira. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ilfataatti waraanni mootummaan bilxiginnaa duula farra riphee lolaa dhabamsiisuu jedhuun bobbaase qabeenya uummataa irra deddeebiin saamaa fi mancaasaa jiraachuun ibsame. Jiraataan Aanaa Ilfataa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti Aanaa Ilfataa gandoota akka Sinaanii Lukkuu, Haruu Lukkuu, Gicee fi magaalaa Shangannee jedhamtu keessatti waraana mootummaan bilxiginnaa eebila 30 bara 2022 irraa kaasee hanga har'aatti qabeenya uummataa hedduu saamamuu fi manca'uu dubbatan. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ilfataa gandoota Sinaanii Lukkuu, Haruu Lukkuu akkasumallee ganda Gicee addatti immoo magaalaa xiqqittii Shangannee jedhamtu keessatti taateen hadhaan uummata nagaa irratti raawwateera jechuudha. Ammas raawwataa jira. Gaafa guyyaa 22 irraa qabee hanga guyyaa har'aatti raawwataa jira jechuudha. Qabeenyaan uummataa midhaan mana keessaa guuramee fe'ameera. Gaafa 23 halkan keessaa qabeenyaan uummataa awusuusii 3dhaan fe'ameera jechuudha. Akkasumallee bushaayeewwan re'oota jechuudha. Reeni bosonatti uummanni ooffatee horiin dideedha jecha hundumtuu waraana mootummaan achitti bobbaaseen saamameera jechuudha. Waggaa tokko oliif qaamni mootummaa gandoota kanneen keessa akka hin geenye himanii guyyaa dheengaddaa kana raayyaan ittisa bilxiginnaa konkolaataadhaan meeshaa gurguddaa qabatee gandoota kanneen akka seenee dubbatu. Akkuma seeneen bakka lolli tokkollee hin jirretti dhukaasa banuun uummata wareersee qe'eedhaa lagatti ari'ee qabeenya isaanii saamuu fi barbadeessuu akka jalqabee maddi keenya kun ni addeessu. Waggaa tokkoof ji'a ja'aaf achi keessa humni mootummaa seenee hin beeku. Dheengadda garuu jalqaba irratti raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa lamaan erga seenee magaalittii keessatti dhukaasa saaqee uummata wareersee uummata qotatu uummata nagadatu erga wareersee booda humnoonni gaafa 21 sana qabee haga guyyaa har'aatti iyyuu halkan keessaa hanga sa'aatii 2 kaleessaatti fe'amaa ture jechuudha. Humna guddaa tokko irratti bobba'ee jira. Adda baasuun hin danda'amne. Warreen fe'amuu hin dandeenye garuu hin gubanii jechuudha. Alatti baasanii gubanii manneen namoota jajjaboodha jedhamanii yookiin hojjetatanii bulanii daldaalatanii bulanii manneen isaanii wanti hafeen jiru amma keessa buufata godhataniitu taa'u jechuudha. Yeroo ammaa uummanni guutuun magaalaa Shangannee jedhamtu keessatti akka hin hafne himanii dhukaasa tasa irratti banameen wareeree lubbuusaa fi maatiisaa qofa baafachuuf lagatti baqachuu madditti yeroo ammaa rakkoo hammaataa keessa akka jiru himu. Waraanni mootummaa manneen isaanii caccabsee itti galuun bakka oolmaa fi bultii godhatee magaalattii keessa buufachuusaatiin gara qe'eettillee deebi'uuf akka sodaatan eeran. Uummanni rakkoo hamaadha kan inni keessa jiru. Namni magaalittii keessatti hafee amma oona magaalittii keessa isaan nama tokko argatan hin jiru. Uummanni akkuma jirutti wareereetu lagatti namme. Erga wareeree lagatti namme booda immoo ol deebi'uudhaaf yaaddotti ta'ee jechuudha. Jaarsa jaartiin dargaggeessi daa'imman dubartiin ulfaa kan caakatti daa'aa jirantu jiru jechuudha. Daa'imman otoo homaa ittiin qophoofne otoo homaa hin fuune daakuu qunnaa tokkollee otoo hin fuune baqatanii lagatti namman. Laga keessatti dhumaa jiru jechuudha. Bosona keessattidha rakkachaa jiru. Dhukkubsataatu jira waa baay'eetu jira. Namoonni akkuma jiran itti bakka kan isaan lagatti namani namoota kanaaf namni dirmateefis hin jiru namni abbaa kanaatis jedhee hin jiru ani mootummaadha nageenya kabachiisuu kan dhufe jedhus uummata kanaaf deebi'aallee jedhee waamichan goone yoo uummanni mana isaa laaluudhaaf illee akkana deebi'u alaalatti itti dhukaasu meeshaa gurguddaa uummatatti jechuudha. Dhumarrattis gochaan akkasii guutummaa Oromiyaa keessatti raawwachaa waan jiruuf uummanni Oromoo callisee du'uurraa gamtaan ta'ee tokkummaan gochaa kana qolachuu akka qabu kan dhaaman namni kun murni mootummaadhaa ofiin jechaa waraana isaa uummata nagaarratti bobbaasuun dararsiisu bifa kanaan rakkoo hammeessuu malee rakkoo furuu waan hin dandeenyeef dhaabbatee of ilaaluudhaan rakkoo jiru mariin furuu akka qabu dhaaman.
Dhiittaan kun godina Shawaa Lixaa naannotaa kana qofaa keessatti miti kan inni ta'aa jiru. Bakkeelee Oromiyaa mara keessatti jumulaan nama ajjeesuun ajjeesanii gatuun kun akkasumallee buqqisanii uummata kana dararuun kun gojaaleen amma aanaa kanatti ta'e iddoolee hedduutti Oromiyaa hedduu keessatti ta'aa jira waanta ta'eetiif furmaanni jiru uummanni kun akka furmaata argatuuf tokko ta'e wal faana ka'ee tokkummaadhaan waanta kana ofirraa qoluu qabaadha. Kallattii mootummaatiin immoo mootummaan akka mootummaatti uummata kana dararuu dhiise uummata kanaaf waardiyyaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Uummanni nagaan homaa hin goone, uummanni nagaan badii hin qabu, uummata qotatee bulatu kana uummata daldaalatee bulatu kana akkasitti dararuun biyya kanaaf furmaata fidatoo hin taane rakkoodhuma irratti rakkoo dhalchuurraan kan hafe wanti amma ta'aa jiru kun furmaata hin ta'u. Kanaatiif gara nagaatti deebi'uu qaba. Qawwee lafa kaa'uu danda'utu irra jiraata. Gara mariitti gara uummata mari'achiisuutti deebi'uu danda'utu irra jiraata. Liban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.